tokkichummaa rabbiidhaa ni beekaa waan jedhamuudhaa fi sirrii na dhaggeeffadhaadha. Ummanni Arabaa kuni Arabni na Muhammad alayhi salaatu wassalaam keessaa ergaman ummanni Arabaa kun yeroo dheeraadhaa fi amantaa abbaa isaanii Ibraahiim alayhi salaam hordofaa turan. Araboonni Ibraahimitti galu karaa Ismaa'iiliin dhaqanii. Araboonni ilmaan Ismaa'iili akkaataa ilmaan Ismaa'iil itti ta'an faa akka seenaatti yoon isinii kaase qabiilaa Jurhum jedhamutu jiru biyya Yamanii keessa jiraatu. Yeroo Ibraahiim yookaan akka kiristiyaanonni jedhanitti Abrahaam Haajaraa yookaan Haggaariin Ismaa'iil daa'ima bucuu harma hodhu wajjin biyya Makkaa keessatti fidee kaa'ee biraa deebi'e. Biyya bishaan illee hin qabne, ka muka illee hin qabne, ka meeyra illee hin qabne biyya sana kaa'ee gaafa inni ofirra garagaluudhaa jedhu Hajaraan waamtee namni illee hin jiru biyya sana biyya onaadha. Yaa Ibraahiimoo Allahu amaraka bihaadaa jetteen. Biyya onaa kana keessatti dhiistee ka bishaan dhugan illee hin jirre, ka biqilli wayii illee hin jirre biyya gammoojjii, ka waan takka illee biqilli tokko keessa hin jirre, ka namni illee hin jirre biyya onaa kana keessatti nu dhiistee deemuu rabbumaas si ajaje jetteen. Yaa Haajaraa rabbuman na ajajnaanin daa'ima isa biyyi kanaa wajji asis si gatee deemaa jira jedheen. Idan falan yudayyi'ana Allah. Erga rabbummaan akkanas si ajajee jennaan nu dhiistee deemaa jiraatte rabbiin hungatu deemi eega ajaja rabbiitiin ta'e jetteen. Tasumallee rabbiin hungatu jetteen. Ilaalaamee tawakkulasi isinii galee biyya waa takka illee keessa hin jirre keessatti gaafa inni gatee deemuudhaa jedhu eega rabbiin kanas si ajaje rabbiin kanas si ajaje nun gatu. Rabbi irratti hirkachuu keessatti kun honga ga'uudha beeka. Rabbi nun gatu deemi baqqaa jetteen. San booda riizaaltii yookaan bu'aan sabrii isiitii fi tawakkula isiidhaa bishaan zanzamaa ilaa yawmil qiyaamaa namni itti fayyadamu, namni dhugu, namni isaa jecha birrii meeqa baasee illee dhaqee waraabbatee galu sababa isiitii jecha ba'e bishaan sun. Isiidhaaf baafame. Qabiilaa Jurhum namoonni jarri jedhaman tokko biyya Yamanii kanarraa dhaqanii isii bira qubatanii isa silallee nama dhabdee mukooftellee nama argattee Ismaa'iiliin guddatee jararraa fuudhee ilmaan horuu jalqabe. Araboonni achi keessatti horamuu jalqaban. Araboonni biyya Makkaa kana keessatti akkasitti horamuu jalqabanii san booda Araboonni babal'atan. Ilmaanuma Ismaa'iil kana babal'ate jechuudha. Ilmaanuma Ismaa'iil ilma Ibraahim kanaatu bal'ate. Kanaaf Araboonni waan horteen isaanii dhaqee Ibraahimitti galuu fi amantaa Ibraahim kanarra yeroo dheeraadhaaf jiraachaa turan. Yeroo dheeraadhaaf amantaa Ibraahim irra jiraatanii namichi tokko Amr ibn Luhayy jedhama. Namni kun dura bu'aa Arabaati. Araboota kana hoggana. Dhukkubsatee sababa dhukkuba wahiitiif jecha xabala wahii jira gara biyya Shaamiidha. Jaarraa dheeraa booda beeka. Yeroo na Muhammad alayhi salaatu wassalaam dhalachuuf dhihaatan keessa biyya sana dhaqee namni ni fayyaa xabala sanaan dhaqee yaalama waan ta'eef achi dhaqee jedhee namni dhaamsa godheef. Amriin kun mootiin Arabootaa kuni biyya sana dhaqee xabala sanatti yaalamuudhaaf. Gaafa dhaqee jedhu namoota biyya garaagaraarraa dhufanii achitti yaala gaggeessaa jiran xabala sana fayyadamaa jiran arge. Namoonni kunneen waaqolii tolfamaa dhagaa fi muka soqanii waaqessu. Kanneeniif sagadu achumatti bakka xabalaa sanatti. San booda Amr ibn Luhayy kuni jara kana haasofsiise.
wantoonni isin akkanas sagaddaniif sujuudaniif maal keessa maal isiniif ta'a jedhee gaafate jennaan wanni kun waaqa keenya gaafa rooba dhabne jaratu nu roobsa kadhannee gaafa diinni nu moo'uu barbaade nu injifachuu barbaade jara kanarra tumsa barbaannee jennaan gargaarsa argannee diina keenya illee mo'annaa kanaaf akkasitti jara kana waaqessina waaqa keenyaa jedhanii san booda Amr ibn Luhayy kun itti yaadee biyya arabaa kana gashuun qabaa jedhe biyya arabaa kana gashuun qabaa jedhe san booda waan jarri waaqolee tolfamaa muka jarri soqanii gabbaran kana jararraa birriidhaan bitatee Amr ibn Luhayy kun biyya makkaadhaa gashe sadii wayii galche yeroo sanatti kallattii kanaanii waaqoleen tolfamaan biyya makkaa keessa galfamee waaqolee tolfamaa kana booji'amanii araboonni kun isa jala deemanii waaqolee tolfamaa isaa wajji waaqessuu jalqaban Amr ibn Luhayy kanaa wajjin gaaf tokko ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam Amr ibn Luhayy marrumaan isaa jahannama keessa arkisuun argee jedhan manaamaan inni nama jalqaba waaqolee tolfamaa kana akka waaqessanuuf akka waaqolee tolfamaa kanaaf silatii garaagaraa dhiheessanuuf namni jalqaba waan kana hojjete isa waan ta'eef akkas jedhanii dubbatan rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam san booda kan inni waaqolee tolfamaa waaqeffamuu jalqabe biyya arabaa keessatti sana dura jarri hundinuu amantaa isaanii amantaa islaamaati amantaadhuma Ibraahim sana irratti rabbi isaanii gabbaraa turan amantaadhuma Ismaa'il irratti rabbi isaanii gabbaraa turan amantaadhuma Ibraahim dhaammatee du'e sana dhaamsa isaa sana bakkaan gaafii turan innis maalii amantaa islaamaati jechuudha san booda Muhammad alayhi salaatu wassalaam hin dhalatan gaafa dhalatanii jedhanii seenaadhuma bucuusii achi deebinaani waaqoleen tolfamaa kun waaqessuuni waan guyyaa keessa galte wayii akka ta'e namni ni beeka Muhammad illeen alayhi salaatu wassalaam waan guyyaa keessa galte waan jalqabaa miti jechuu ni baran daa'imummaa isaaniirraa kaasanii ijoollummaa isaaniitii kaasanii waaqolee tolfamaa biyya arabaa kana keessa galee ummata burjaajesse kana takkaa sagadaniif hin beekan waaqolee tolfamaa kana Laatii Uzzaa Manaat jedhan kana takkaa sagadaniif hin beekan takkaa kadhatanii illee hin beekan takkaa waaqa jedhanii illee tamananii hin beekan kana bichaa miti Muhammad alayhi salaatu wassalaam ummanni arabaa kun waan nama macheessu akka khamrii farshoo garaagaraa dhuga takkaallee wantoota kanneen dhuganii hin beekan Muhammad alayhi salaatu wassalaam dhuganii hin beekan takka Muhammad osoo hin ergaminiin dura amantaa islaamaa amantaa abbaa isaanii amantaa Abrahaam irra turan akkuma araboota warra durii sanatti waggaa waggaarraa ji'a ramadaanaa keessatti nabiin rabbi alayhi salaatu wassalaam gaara hiraa ibootaa jedhamtutti i'tikaafa galu hattan i'tikaafa galu keessattuu 10 lawaakiriin i'tikaafa galaniiti amantaa Abrahaam sana irratti rabbi isaanii gabbaru yatahannath ay yata'abbadu Allah achitti rabbi isaanii gabbaru Allah gabbaru Allahan immoo araboota keessatti beekamaadha siluma gaafa waa takkaan kakachuudha jedhan namni waaqolee tolfamaa sanaan kakatu nama muraasa yookaan yeroo takkaadha baay'inaan wanni araboonni ittiin kakatan wallaahi jedhanii Allahadhaan kakatu warrummaan kaafiraa jechuudha akkasuma immoo gaafa amananillee
akka waaqni guddaan waa hunda danda'e kanaa ol jiru Allahan ni amanu kanallee. Rabbi bira qabaniiti waaqolee tolfamaa kana waaqessu malee akka Allahan jiru waaqa meeqa qabdaa jedhanii gaafa kan ergamaan rabbii namicha mushrika takka arabuma keessaa gaafatan. Waaqa himeeti waaqa lama moo sadii himate. Waaqa lama moo sadii gaafa himatee jedhu waaqa lama moo sadii gaafa himatee jedhu nabiin rabbi alayhi salaatu wassalaam waaqolee kanneen irraa gaafatan. Waaqoleen lamaan lafarra jiru waaqni tokkommoo kanaa ol jiraa jedheen na Muhammadin alayhi salaatu wassalaam. Jennaan Muhammad namicha kanaaf gaaffii wahii dhiyeessan. Mee yeroo rakkatte yeroo dhiphatte yeroo cinqii wahii si mudate waaqolee jarri lafarraa kana kadhattamoo waaqa isa kanaa ol jiru Allaha kadhattaa jedheen Muhammad. Yeroo rakkadhe waaqa jara lafaa kana guyyaa dadhu jedheen. Yeroo rakkadhe waaqa Allaha isa kanaa ol jiru sanan kadhadhaa jedheen. Eega akkas tahe waaqa isa rakkina keessaa si baasu isa gaafa rakkinaa kadhattu sana bichaa waaqessikaa. Kanneen rakkinaa sin baasne maal gootaa waaqessitare. Nabiin rabbi alayhi salaatu wassalaam akkas jennaan فأسلم الرجل المشرك قربان مشركا كن أجمع الشهادة قبتي أمن إسلام ما فرته قام ربي توكتشا ديبه جلق أبي عربوني مشركة جدمو بيكا مشركة جتشون سرتي سيني أقلوا يا جماعة مشركة جتشون مالي بيكتو نما ربي اللي واقسا ربي اللي قبرا ربي قدتي وان برا اللي نفيد جد قبرولا إسيني قالي مشرك جتشون كنديسا جتشو لاميكو نما ربي تك انديسو جتشو ربي سين قبرا ربي وجني سوان برا قبرا عربوني أكسترا وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله عربوني أكس قافا مركبة فايابة مركبة فايابتني بحر الرقافة جهود أجلن دنبلين بشاني كنت في مركبة كان الركوتو قافة جلقبه وقوليتو الفمان كانت تنجري دعوا الله الله كانت قافة ركة الله كانت الله كانت فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون أو يشركون أو كما قال الله تعالى قاف ربي كأتني بشان سنة كيسا مركبة سنة دريت باني جدا بحرك أنا كيسا نغان قافة باني جدا وقلت الفما إساني واقسو جلقف أما بحر الراجعني يرو ركو إساني سنة ربي بيتشا وامتو ربي بيتشا كراتو قاف مو بحر سنة برا باني جدني ربي قدت اللي وقلت الفما كان نفيدا جدني وقلت كان واقسو عربوني أكسترني نبي ربي مو عليه الصلاة والسلام إساني وجه مشركا تري يرو ركو سالي يرو بلو سالي محمد ربي توكي جواب متى تري مالي أكا مشركا كان من ترنا محمد عليه الصلاة والسلام سني قلامي أكسي عربوني أكسترني محمد اللين عليه الصلاة والسلام أكسترني محمد تكا ربي تنشاركني تكوان انتان اللي ملسني تكوان انتان اللي مفيدمني حتى ان محمد عليه الصلاة والسلام موضع الملاهي بوتات أباجرة بوتا بشننا وهي بوتا نمني أشتي والقهي بشنن والنسفو بالليسو اللي اتهارقم بوتا أكسيتي تكان محمد رقمانين بيكان إسيني قالي بوتا بشننا في قبعي كواني سفو بالليسو اللي اتهجتم اتأرقمو
Boota akkanaatti takka argamaniin beekanu Araboota kanaa wajjin. Boota akkasii qabdi Araboonni. Har'aan akinni kaaboo nan ba'a kinnaafin. Har'aan akinni gaafitti fuula Ayyeeshi tasaafadheen mati. bu'a. Sorry, okay? Si waamaan ture mishi. Raawwadhe bakka fixe. Ana yaamaa turte? Si waamaan ture mee. Mucaa bukkeen deemee mucaan hirribaa kaanaa ni dhiifama. Ayyeeshi fixadhe bakka amma. Turee gooftaan si haa eebbisu jechuunidha. Eebbifame yoo arrabni keenya eebuu bareedanumaafini. Caalaan akka hin ta'eef immoo guddaa galatoomis hin jira dhugaa'e. Jechuummaa rabbiidhaa ni beekaa waan jedhamuudhaa fi sirrii na dhaggeeffadhaadha. Uummanni Arabaa kuni Arabni Muhammad alayhi salaatu wassalaam keessaa ergaman uummanni Arabaa kun yeroo dheeraadhaa fi amantaa abbaa isaanii Ibraahiim alayhi salaam hordofaa turan. Araboonni Ibraahimitti galu karaa Ismaa'iiliin dhaqanii. Araboonni ilmaan Ismaa'iili. Akkaataa ilmaan Ismaa'iil itti ta'an fa'aa akka seenaatti yoon isinii kaase qabiilaa Jurhum jedhamutu jiru. Biyya Yamanii keessa jiraatu. Yeroo Ibraahim yookaan akka kiristiyaanonni jedhanitti Abrahaam Haajaraa yookaan Haggaariin Ismaa'il daa'ima bucuu harma hodhu wajjin biyya Makkaa keessatti fidee kaa'ee biraa deebi'e. Biyya bishaan illee hin qabne, ka muka illee hin qabne, ka meeyra illee hin qabne biyya sana kaa'ee gaafa inni ofirra garagaluudhaa jedhu Hajaraan waamtee namni illee hin jiru biyya sana biyya onaadha. Yaa Ibraahiimoo Allahu amaraka bihaadaa jetteen. Biyya onaa kana keessatti dhiistee ka bishaan dhugan illee hin jirre, ka biqilli wayii illee hin jirre biyya gammoojjii, ka waan takka illee biqilli tokko keessa hin jirre, ka namni illee hin jirre biyya onaa kana keessatti nu dhiistee deemuu rabbumaas si ajaje jetteen. Yaa Haajaraa rabbuman na ajajnaanin daa'ima isa biyyi kanaa wajji asis si gatee deemaa jira jedheen. Idan falan yudayyi'ana Allah. Erga rabbummaan akkanas si ajajee jennaan nu dhiistee deemaa jiraatte rabbiin hungatuu deemi eega ajaja rabbiitiin ta'e jetteen. Tasumallee rabbiin hungatu jetteen. Ilaalamee tawakkulasi isinii galee biyya waa takka illee keessa hin jirre keessatti gaafa inni gatee deemuudhaa jedhu eega rabbiin kanas si ajaje rabbiin kanas si ajaje nun gatu. Rabbi irratti hirkachuu keessatti kun honga ga'uudha beeka. Rabbi nun gatu deemi bakka jetteen. San booda riizaaltii yookaan bu'aan sabrii isiitii fi tawakkula isiidhaa bishaan zanzamaa ilaa yawmil qiyaamaa namni itti fayyadamu, namni dhugu, namni isaa jecha birrii meeqa baasee illee dhaqee waraabbatee galu sababa isiitii jecha ba'e bishaan sun. Isiidhaaf baafame. Qabiilaa Jurhum jarri jedhaman tokko biyya Yamanii kanarraa dhaqanii isii bira qubatanii isa silallee nama dhabdee mukooftellee nama argattee Ismaa'iliin guddatee jararraa fuudhee ilmaan horuu jalqabe. Araboonni achi keessatti horamuu jalqaban. Araboonni biyya Makkaa kana keessatti akkasitti horamuu jalqabanii san booda Araboonni babal'atan. Ilmaanuma Ismaa'il kana babal'ate jechuudha. Ilmaanuma Ismaa'il ilma Ibraahim kanaatu bal'ate. Kanaaf Araboonni waan horteen isaanii dhaqee Ibraahimitti galuu fi amantaa Ibraahim kanarra yeroo dheeraadhaaf jiraachaa turan. Yeroo dheeraadhaaf amantaa Ibraahim irra jiraatanii namichi tokko Amr ibn Luhayyi jedhama. Namni kun dura bu'aa Arabaati. Araboota kana hoggana. Dhukkubsatee sababa dhukkuba wahiitiif jecha xabala wahii jira gara biyya Shaamiidha. Jaarraa dheeraa booda beeka. Yeroo Muhammad alayhi salaatu wassalaam dhalachuuf dhihaatan keessa biyya sana dhaqee namni ni fayyaa xabala sanaan dhaqee yaalama waan ta'eef
achi dhaqee jedhee namni dhaamsa godheef. Amriin kun mootiin Arabootaa kuni biyya sana dhaqe xabala sanatti yaalamuudhaaf. Gaafa dhaqee jedhu namoota biyya garaagaraa irraa dhufanii achitti yaala gaggeessaa jiran xabala sana fayyadamaa jiran arge. Namoonni kunneen waaqolii tolfamaa dhagaa fi muka soqanii waaqessu. Kanneeniif sagadu achumatti bakka xabalaa sanatti. San booda Amr ibn Luhayyi kuni jara kana haasofsiise. Wantoonni isin akkanas sagaddaniif sujuudaniif maal isiniif ta'a jedhee gaafate. Jennaan wanni kun waaqa keenya gaafa rooba dhabne jaratu nu roobsa kadhannee gaafa diinni nu moo'uu barbaade nu injifachuu barbaade jara kanarra tumsa barbaannee jennaan gargaarsa argannee diina keenya illee mo'annaa. Kanaaf akkasitti jara kana waaqessina waaqa keenyaa jedhanii. San booda Amr ibn Luhayyi kun itti yaadee biyya Arabaa kana gashuun qabaa jedhe. Biyya Arabaa kana gashuun qabaa jedhe. San booda waan jarri waaqolee tolfamaa muka jarri soqanii gabbaran kana jara irraa birriidhaan bitatee Amr ibn Luhayyi kun biyya Makkaadhaa gashe. 3 wayii galche yeroo sanatti. Kallattii kanaanii waaqoleen tolfamaan biyya Makkaa keessa galfamee waaqolee tolfamaa kana booji'amanii Araboonni kun isa jala deemanii waaqolee tolfamaa isaa wajji waaqessuu jalqaban Amr ibn Luhayyi kanaa wajjin. Gaaf tokko ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam Amr ibn Luhayyi marrumaan isaa jahannama keessa arkisuun argee jedhan manaamaan. Inni nama jalqaba waaqolee tolfamaa kana akka waaqessanuuf akka waaqolee tolfamaa kanaaf silatii garaagaraa dhiheessanuuf namni jalqaba waan kana hojjete isa waan ta'eef akkas jedhanii dubbatan Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam. San booda kan inni waaqolee tolfamaa waaqeffamuu jalqabe biyya Arabaa keessatti. Sana dura jarri hundinuu amantaa isaanii amantaa Islaamaati. Amantaadhuma Ibraahim sana irratti Rabbi isaanii gabbaraa turan. Amantaadhuma Ismaa'il irratti Rabbi isaanii gabbaraa turan. Amantaadhuma Ibraahim dhaammatee du'e sana. Dhaamsa isaa sana bakkaan gaafii turan. Innis maali amantaa Islaamaati jechuudha. San booda Muhammad alayhi salaatu wassalaam hin dhalatan. Gaafa dhalatanii jedhanii seenaadhuma bucuusii achi deebinaani waaqoleen tolfamaan kun waaqessuun waan guyyaa keessa galte wayii akka ta'e namni ni beeka. Muhammad illeen alayhi salaatu wassalaam waan guyyaa keessa galte waan jalqabaa miti jechuu ni baran. Daa'imummaa isaaniirraa kaasanii ijoollummaa isaaniitii kaasanii waaqolee tolfamaa biyya Arabaa kana keessa galee ummata burjaajesse kana takkaa sagadaniif hin beekan. Waaqolee tolfamaa kana Laatii, Uzzaa, Manaat jedhan kana takkaa sagadaniif hin beekan. Takkaa kadhatanii illee hin beekan. Takkaa waaqa jedhanii illee amananii hin beekan. Kana bichaa miti Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Ummanni Arabaa kun waan nama macheessu akka khamrii farshoo garaagaraa dhuga. Takkaallee wantoota kanneen dhuganii hin beekan. Muhammad alayhi salaatu wassalaam dhuganii hin beekan takka. Muhammad osoo hin ergaminiin dura amantaa Islaamaa amantaa abbaa isaanii amantaa Abrahaam irra turan. Akkuma Araboota warra durii sanatti. Waggaa waggaarraa ji'a Ramadaanaa keessatti Nabiin Rabbi alayhi salaatu wassalaam gaara Hiraa Ibootaa jedhamtutti i'tikaafa galu. Hattan i'tikaafa galu. Keessattuu 10 lawaakhiriin. 10 lawaakhiriin i'tikaafa galaniiti amantaa Abrahaam sana irratti Rabbi isaanii gabbaru. Yatahannath ay yata'abbadu Allah. Achitti Rabbi isaanii gabbaru. Allah gabbaru.
Allahan immoo araboota keessatti beekamaadha siluma. Gaafa waa takkaan kakachuudha jedhan namni waaqolee tolfamaa sanaan kakatu nama muraasa yookaan yeroo takka takkaadha. Baay'inaan wanni araboonni ittiin kakatan wallaahi jedhanii Allahadhaan kakatu. Warrummaan kaafiraa jechuudha. Akkasuma immoo gaafa amananillee akka waaqni guddaan waa hunda danda'e kanaa ol jiru Allahan ni amanu kanallee. Rabbi bira qabaniiti waaqolee tolfamaa kana waaqessu malee akka Allahan jiru waaqa meeqa qabdaa jedhanii gaafa kan ergamaan rabbii namicha mushrika takka arabuma keessaa gaafatan. Waaqa imeeti waaqa lama moo sadii imate. Waaqa lama moo sadii gaafa imatee jedhu waaqa lama moo sadii gaafa imatee jedhu nabiin rabbi alayhi salaatu wassalaam waaqolee kanneen irraa gaafatan. Waaqoleen lamaan lafarra jiru waaqni tokko immoo kanaa ol jiraa jedheen na Muhammadin alayhi salaatu wassalaam. Jennaan la Muhammad namicha kanaaf gaaffii wahii dhiyeessan. Mee yeroo rakkatte yeroo dhiphatte yeroo cinqii wahii si mudate waaqolee jarri lafarraa kana kadhattamoo waaqa isa kanaa ol jiru Allaha kadhattaa jedhanii Muhammad. Yeroo rakkadhe waaqa jara lafaa kana guyyaa dadhodhen. Yeroo rakkadhe waaqa Allaha isa kanaa ol jiru sanan kadhadhaa jedhen. Eega akkas tahe waaqa isa rakkina keessaa si baasu isa gaafa rakkinaa kadhattu sana bichaa waaqessikaa. Kanneen rakkinaas hin baasne maal gootaa waaqessitare. Nabiin rabbi alayhi salaatu wassalaam akkas jennaan فأسلم الرجل المشرك قربان مشركا كن أجمع الشهادة قبتي أمن إسلام ما فرته قام ربي توكتشا ديبه جلقبه. عربوني مشركة جدمو بيكا مشركة جتشون سرتي سيني أقلوا يا جماعة. مشركة جتشون مالي بيكتو نما ربي اللي واكسا ربي اللي قبرا ربي قدتي وان برا اللي نفيد جد قبرولا. إسلي قالي مشرك جتشون كنديسا جتشو لاميكو نما ربي تك انديسو جتشو ربي سين قبرا ربي وجني سوان برا قبرا. عربوني أكسترن وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله. عربوني أكس قافا مركبة فايابة مركبة فايابتني بحر الرقافة شهودا جدًا دنبلين بشاني كنت في مركبة كان الركوتو قافة جلقبه وقوليتو الفمان كانت تنجري دعوا الله الله كانت قافة ركة الله كانت الله كانت. فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون أو يشركون أو كما قال الله تعالى. قاف ربي كأتني بشان سنة كيسا مركبة سنة دريت باني جدا بحرك أنا كيسا نقان قافة باني جدا وأقول لفما إساني واقسو جلقف. أما بحر الراجعني يرو ركو إساني سنة ربي بيتشا وامتو ربي بيتشا كراتو قافا مو بحر سنة برا باني جدني ربي قدت اللي واقولي تلفما كان نفيدا جدني واقولي كان واقسو. عربوني أكسترني نبي ربي مو عليه الصلاة والسلام إساني وجه مشركا تري يرو ركو سالي يرو بلو سالي محمد ربي توكي جواب متى تري مالي أكا مشركا كان من ترنا محمد عليه الصلاة والسلام. سني قلامي أكسي عربوني أكسترني محمد اللين عليه الصلاة والسلام أكسترني محمد تكا ربي تنشاركني
تكوان إنتان اللي ملسني تكوان إنتان اللي فيدمني حتى أن محمد عليه الصلاة والسلام موضع الملاهي بوتات أباجرة بوتا بشننا وهي بوتا نمني أشتي والقهي بشنن والنسفو بالليسو اللي اتهرقم بوتا أكسيتي تكان محمد رقمانين بيكان إسيني قالي بوتا بشننا في قبعي كواني سفو بالليسو اللي اتهجتم اتهرقمو بوتا أكناتي تكا أرقمانين بيكانو أرابوتا كان أوجين بوتا أكسيك أبدي أرابوني Sarana kini kabu ya namba kinafin. Sarana kini gafit. أي الشمسي Sorry, okay? سوى مان تري مشي راود بقى فتح Ana yama turte. سوى مان تري مي Mucha bukende me mucha ni riba kana ni ifa. أي فتح دي بقى أما Tere goftan si ay bisi jechuun eda. Ebi ya alamni kenya ebu mabarikan mafini. Calana kini tebi mo bitagala hobi sinjara rogai. الشيء